jechuun barbaada. Duraan dursee paartii keenya paartii badhaadhinaa bakka bu'ee manni naannoo keenyaa imaanaa guddaa ergama olaanaa ba'aa cimaa waggoottan 5 dhufu naannoo keenya biyya keenya hoogganuu nutti kenne kana yeroo fudhannu injifannoo kaleessa boordii filannoo labse yeroo dubbannu kabaja guddaa ulfina guddaadhaanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waltajjii irratti galatoomaa isiniin jennee hisaaba walirraa buusuu hin dandeenyu. Misooma hojjennee rakkoo tajaajilaa jiru hiiknee fedhii uummata keenyaa milkeessinee sanaan kan galatoomaa jennu hojiidhaanii baay'ee kan itti gammannu miti ba'aa guddaa nurra keessanii akkaataa uummanni keenya filannoo kana irratti hirmaate ejjennoo inni agarsiise sadarkaa inni itti kaka'umsa olaanaadhaan dhimma kana raawwate kan baay'ee laphee nama ho'isu duun taane kan baay'ee nama sodaachisu kan baay'ee nama boqochiisu duun taane kan hirriba nama dhorku kan baay'ee itti yaaddoofnudha jechaadha. Kanaaf imaanaa nutti kennitan paartiin keenya paartiin badhaadhinaa dirqama isaa ergama waggaa 5 dhufu nutti kennitan halkanii guyyaatti fayyadamnee jijjiirama olaanaa akka finnu yaalii waggoottan 2-3 darbe goone haala guutuu ta'een itti fufsiisnee hawaasa dinagdee siyaasa naannoo keenyaa guutuutti akka jijjiirru abdiin qabu asumaan isiniif ifoomsuun barbaada. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Sagantaa ittiin nu filattan kaayyoo ittiin nu filattan ergama ittiin nu filattan boqonnaa tokko malee harka qulqullummaadhaan ergama keenya kan baanu ta'uusaa kun immoo injifachoo duun taane kan injifate uummata Itoophiyaati. Paartilee morkattootaa boordii filannoo uummanni naannoo keenya hundumtuu adda tokkoon kan injifate waan ta'eef harka wal qabannee Oromiyaa ijaaru Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf kan tattaafannuu fi kan hojjennu ta'uusaa carraa kanaan isinii mirkaneessuun barbaada. Filannichi kan baay'ee ergama olaanaa fi cinqii guddaa keessa kan nu galche ta'uusaa yoo cinqii kana qixaan hin baane immoo waggaa 5 har'aa kan nu adabdan ta'uusaa sirriitti qalbeeffannee jirra. Kanaaf adabbiittiirraa ba'uudhaaf halkanii guyyaa tattaafannaa akkuma amma harka qabdanii asiin nu geessan nu biraa nafinaa amma dhumaatti harka keenya qabaatoo mul'ata keessan fedhii keessan akka milkeessitan asumaan waamicha isiniif dabarsuun barbaada. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ajandaa guyyaa har'aatti yeroo deebi'u guyyaa har'aa akka naannoo keenyatti sagantaa tajaajila lammummaa seektara barnootaa guyyaatti labsinudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2011 ganna keessa waltajjii idilee taa'een labsii tajaajila lammummaa labsee jira. Labsiin tajaajila lammummaa kun kaayyoo gurguddoo 2 qaba. Tokkoffaa fi inni duraa uummata keenya eenyummaa Oromummaadhaan ijaaruu duudhaa Oromummaatti deebisuu uummanni keenya halkanii guyyaa hojjetee akka ifaajee uf jijjiiru gochuu uummanni keenya waliin tumsee tokko ta'ee fedhii barbaadurraa akka ga'u uummanni keenya dorgomaa akka ta'u akka nama dhuunfattis akka hawaasaatti dorgomaa akka ta'u uummanni keenya qulqullina naannoo isaa fi qulqullina qe'eesaa yaada qulqulluu qabaachuudhaan fuulduratti tarkaanfachuu akka danda'uuf qajeeltolee 5 kana duudhaa Oromummaatti deebi'u halkanii guyyaa hojjechuu waa hundaan dorgomaa ta'uu qulqullummaa fi tumsa kallattii jedhu qabatee dhaloota ijaaruu giddugaleessa godhatee kan labsamedha. Kaayyoo isaa tokkoffaan dhaloota ijaaruu. Kaayyoo labsii kanaa inni lammaffaan misooma naannoo keenyaa misooma waloo waliin ariifachiisudha. Misooma waloo humnaa fi beekumsa dandeettii qabeenya uummata keenya bira jiru qindeessuudhaan misooma waloo tumsa tokkoon galmaan ga'udha. Kaayyoo gurguddoo lamaan kana qabatee labsiin kun kabajamaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsame. Erga labsiin kun labsame asitti uummanni keenya labsii kana fudhachuudhaan
Oromiyaa daangaa hanga daangaatti haala yaadamuu hin dandeenyeen misooma gurguddoo hojjechaa jira. Bara bajeta 2013 qofa tajaajila lammummaatiin naannoo keenya keessatti qarshii biiliyoona 23 hojiitti hiikame. Bajeta mootummaatiin alatti kana raajii kana kan hojjete ummata keenya isin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojiiwwan kana keessaa barreen gaddaa fakkeenyummaa kan qaban kutaa dabalataa daree dabalataa ijaaruudha. Daree dabalataa 30 karoorsine ummanni keenya 34,328 ijaara. Kana kan godhe ummata naannoo keenyaatti. Kana kan godhe abbootii qabeenyaa keenya, manneen amantaa keenya, kana kan godhe dargaggoota keenya, shamarran keenya. Humna ummataatiin kutaan ammanaa addunyaa irratti waan ijaaramee beeku natti fakkaatu. Ji'a 2 keessatti. Otuu bajeta biiliyoona 20 ramannee kutaa 34,000 ji'a 2tti ijaaruu hin dandeenyu. Maaliif carataa beektu, hanna jiru beektu, waan meeqatu wal harkatti wal qabaa oola. Kanarraa karaa bilisa ta'een ummanni keenya daangaa hanga daangaatti socho'ee raajii kan hojjete. Tajaajila lammummaa keessa hanni hin jiru. Tajaajila lammummaa keessa yeroo fudhachuun hin jiru. Tajaajila lammummaa keessa ariititu jira, qulqullinatu jira. Maaliif humna ummataa waan ta'eef, maaliif hundatu keessatti qooda fudhata waan ta'eef, maaliif hundatu abbaatti ta'ee raawwata waan ta'eef. Kanaaf bara darbe kutaa dabalataa ijaaruudhaan, kitaaba miiliyoona 1 ol kennuudhaan, dhiiga arjoomuudhaan, mana hiyyeessaa deebisanii ijaaruudhaan, biqiltuu dhaabuudhaan akka naannoo keenyatti dhugaa dubbachuuf taanaan bajeta mootummaarraa karaa gad hin taaneen ummanni keenya misooma waloo waliin hojjetee jira. Isa kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kabajamaa fayyaa'ii fi miseensonni caffee akkaatuma kallattii caffee irratti ka'aniin ummanni naannoo keenyaa kallattii sana fudhachuudhaan qajeeltowwan tajaajila lammummaa hojiitti hiikuudhaan dhaloota ijaaru misooma walootiin harka wal qabatee hojjechuudhaan fedhii isaa milkeessuu irratti raajii hojjechaa jira. Isa kanaaf ummanni keenya hagam of misoomsuu akka danda'u, hagam waan walootiif dhaabbatee raajii hojjechuu akka danda'u gochaa qabatamaadhaan agarsiisee jira. Kana giddu galeessa godhannee bara kana seektara barnootaa keessatti hojii gurguddoo 5 qabannee hojiitti gallee jira. Inni tokkoffaa fi inni duraa manneen barnoota bu'uura boruu ijaaruudha. Manneen barnoota bu'uura boruu yoo ijaarre malee qulqullina barnootaa bu'uura irraa hiikuu hin dandeenyu. Ijoolleen keenya utuu barnoota idilee hin galin dura barnoota idilee duraa keessatti waan isaan barbaachisu argatanii sammuun isaanii caalmaatti akka misoomu gochuu barbaachisa. Isa kanaaf mana barnootaa naannoo keenya keessatti 12,000 oltu barbaachisa. Barana 12,000 ijaaraa yoo jenne kun 12,000 ammatti hin danda'amu jenneeti. Waliigalatti garuu 12,000 ijaaruu qaba. Kanaaf bara kana 3,000 kan karoorsine. Waggoottan dhufan 3,000 4,000 gochaa dafnee 12,000 irra ga'uun danda'uun nurra jira. Sana yoo goone ijoolleen keenya boru humna qabaatu, boru beekumsa qabaatu, boru biyya kana fudhatanii fuulduratti tarkaanfachuu danda'u. Kanaafidha manneen barnootaa 3,000 ijaaruu kan jennu. Manneen barnootaa 3,000 kanaaf lafti qophaa'ee jira, iddoon itti ijaaramu qophaa'ee jira. Abbootiin qabeenyaa keenya, dargaggoonni keenya, ummanni naannoo keenyaa qonnaan bulaa horsee bulaan daangaa hanga daangaatti sochootanii ganna kana ji'a adoolessaa, ji'a hagayyaa, amma fulbaana walakkaatti harka wal qabannee ijaarree manneen barnoota 3,000 kana xumurree firas diinas barsiisnee hundaa ol immoo ijoollee keenya boruu humna keenya boruu ta'an manneen barnoota bu'uura boruu kana xumurree fi akka isaan bara dhufu bara barnootaa 2014 keessatti itti baratan gochuudhaaf hardhumaan kaanee akka tattaafannu akka hojjennu asuma waamicha koo dabarsuun barbaada. Guyyaa irraa magaalaa Bishooftuu keessatti ijaarsa bu'uura boruu kana jalqabsiisnee jirra. Abbootiin qabeenyaa kana keessatti hirmaattan hundi keessanuu bulchiinsi magaalaa Bishooftuu, uummanni magaalaa Bishooftuu hundi keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Manneen barnootaa kun 3,000 dhumuu qabu. Caasaan keenya uummata keenya sochoosuu qaba. Seektarri barnootaa hoogganuu qaba. Humni 3 dhumuu tura jira. 4,000 fixuun hin danda'amu. 2,999 fixuun hin danda'amu. Kuma 4,000 fixuun hin dandeessu. Humni 3,000 gadi hin danda'amu. 2,999 yoo fixan
warra hooggansa barnootaa seektarri barnootaa caasan sadarkaadhaan jiru balaa jajjabduutu isin eegaa kana bartanii iddoo hundatti daangaa hanga daangaatti uummata keenya sochoosnee manneen barnootaa kana ijaarree Oromiyaa yaa ijaaru. Abbootiin qabeenyaa keenya dhaabbileen barnootaa naannoo keenya keessa jirtan manneen amantaa kanarratti xiyyeeffachuu qabu. Manneen amantaa kana ijaaruu qabu. Maskiin charchiiwwan jiran bataskaanonni jiran kana ijaaruu danda'u tura jiran. Abbootiin gadaa keenya hawwa siiqqee keenya kanarratti uummata sochoosanii ijaarsuu qabu. Kana ogoone dhaloota boruu ga'umsa qabu uumuu dandeenya. Kanan goonu taanaan hiyyummaa keessatti gangalachaa itti fufu. Kanaafuu kanarratti jabaatanii akka hojjettan asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Har'a manneen barnootaa 3,000 Oromiyaa keessatti ijaaramuu isaa har'a labsinee jirra. Guyyaa har'aa kaasee naannoo keenya keessatti uummanni keenya daangaa hanga daangaatti ba'ee kan dhagaa qabu dhagaa kan bilokkeetta qabu bilokkeettaan kan sibiintoo qabu sibiintoodhaan kan sibiila qabu sibiilaan kan humna qabu humnaan hunda waan qabnu hunda walitti qindeessinee manneen barnootaa kan akka ijaaru asuma waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Kitaaba har'a qofa kitaaba kan bitamee dhufe 250,000 ol biiroon barnootaa walitti qabee jira. Birrii miiliyoona 13 walitti qabee jira. Amma naan laalu miiliyoonni 3 karoorichi dogoggora qaba. Maaliif guyyaa tokkotti yoo kitaabni 250,000 walitti qabame miiliyoonni 13 walitti qabame miiliyoona 3 maaliif karoorsina kitaaba. Kanaafuu karoora isaa hin dubbanna kanaa ol deemu tura jiraata jechaadha. Kanaaf namni manaa kitaaba qabu hunda kan dubbistan kan itti fayyadamtan hunda manneen barnootaatti akka kennitan ijoolleen keenya waan dubbisan akka kennitan akka amma jalqabne kanatti 6,000 miiliyoona 6 miiliyoona 7 walitti qabuu dandeenya kitaaba. Kana ogoon ijoolleen qulqullina barnootaatiin bakka barbaadan ga'uu danda'u. Kana ogoon ijoolleen keenya waan dubbisan hin qabaatu. Kanaaf isa kanarrattis jabaatanii akka hojjettan daree dabalataa manneen ficaan irratti jabaatanii akka hojjettan biqiltuu manneen barnootaa keessatti dhaabuudhaan manneen barnootaa magariisa akka gootan manneen barnootaa dullooman haaromsuudhaan akka tajaajila lammummaa baatan kana gochuudhaan seektara barnootaa keessatti hojii tajaajila lammummaa karoora qabame guutuutti akka milkeessitan asumaan maqaa koof maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kabaja olaanaadhaan uummata naannoo keenyatiif waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Misooma kan milkeessinu waan sadiin tokkoffaa fi inni guddaan humna uummata keenyaati tajaajila lammummaa misooma walootiif jireenya walootiif. Inni lammaffaan tokkoon nama naannoo keenya keessa jiru jireenya dhuunfaasaa fooyyessuudhaaf of jijjiiruudhaaf jabaatee hojjechuu qaba. Inni sadaffaan bajata mootummaa fi deeggartoota irraa kan argamu. Bajanni mootummaa fi deeggartoota irraa kan dhufu sadarkaa sadaffaatti ilaalama. Inni guddaan namni of jijjiiruudhaaf hojjechuu qaba. Itti aansee immoo misooma walootiif tokko ta'ee harka wal qabatee hojjechuu qaba. Bajanni mootummaa fi deeggartoota irraa dhuftu si'eessituudha ta'uu kan irra jiraatu. Kan misooma sochoostu kan si'eessitu ta'uutu irra jiraatu. Bu'uura kanaan hundi keenya harka wal qabannee ganna kana naannoo keenya misoomsuudhaaf misooma olaanaa argamsiisuudhaaf akka kallattii qajeeltoo tajaajila lammummaa hojiitti hiiknee uummata naannoo keenya misooma naannoo keenya jiru asumaa waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Ministeerri barnootaa dhugaa dubbachuudhaaf bara darbe daree dabalataa ijaarree daree dabalataa sana teessoo fi minjaala guutuudhaaf baay'ee cinqamaa ture. Kabajamoo Dooktar Injiinar Geetaawun kana hubachuudhaan naannoo keenya deeggaruudhaan rakkoon teessoo fi minjaalaa akka hiikkatu gochuudhaan waan nu cinaa dhaabbattaniif ammas kitaaba dhiyeessuudhaan laayibireerii keenya keessa rakkoo jiru nu hiikuudhaaf ministeerri barnootaa sadarkaa olaanaatti deeggarsa gochaa waan jirtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Manneen barnoota bu'uura boruu kana akkuma xumurree waan gurguddoo lama isaan barbaachisa. Tokkoffaa barsiisota isaan barbaachisa. Lammaffaa kitaabaa fi waan ijoolleen ittiin taphatan barbaachisa. Daa'imman waan ta'aniif. Isa kanarrattis naannoon keenya isin hojjeta. Ministeerri barnootaas akka hojjetu maa shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Isaanis waan nu deeggartaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa.